هاي كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي أورومو بوك سجلي كتابة أكم جرت دوران درسي غير يوتيوب شانل اللي كينيا تبغى نجان أفتني سنين جيتا أنا بيكال في سيريسين كينيا يوتيوب شانل أورومو بوك راتي أكم تفوفي تجرا نموذج سيريسي كينيا هم بيكنيف ويب سايت oromobook.com راتي كتابة تجرا سجلي تجرا من غير دبري أنا كافوني ريفيو غونا يا دكينيا تيكينينا كودن كيساتي ريت غونا إتيني سمو يا دكي سانكارا كومنتي فدانا هرمو دبرين بريسا كتابة جنبار نجاراتين كتابة برائي كتابة سينا أبيشي غربا في غوتو أورومو كنجدودا Egaan akkuma seensa sarratti isinitti kitaabni kun kan inni barraa'e barreessaa kitaaba Gimbaar Nagaraatiin yeroo ta'u kitaabichis immoo kan inni barraa'e bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fi maxxansa sadaffaarra jira. Gulaaltonni kitaaba kanaas immoo Dr. Darajjee Hiinaawii fi Profeesar Tasammaa Ta'aadha. Gosni kitaaba kanaa seenaa yeroo ta'u innis immoo seenaa gootota Oromoo garaagaraa fi Habishee Garbaa of jalatti hammateera. Garuu mainly immoo seenaan inni of jalatti hammatee jiru seenaa Habishee Garbaadha. Seenaa isaa yeroo jennu seenaa inni qabsoo Oromoo keessatti dabarse qofa osoo hin taane bu'aa ba'ii jireenyaa isaa akkamittiin akka inni jalqabee akkamittiin akka inni boqochuu danda'e. Kana malees immoo deebi'ee naannoo abbaa isaarraatidha seenichi kan inni actually jalqabu jechuudha. Baay'ee seenaan kun bara 1840 irraatidha kan inni jalqabu hamma bara 1990 wanta akkasii keessadha kan inni xumuru jechuudha. So kanaafiyyuu naannoo waggaa 100 oliidha seenaa waggaa 100 oliidha walitti kan inni maxxansee jiru. Abishee Garbaa jalas immoo gootota jiran kanneen akka Dabaloo Gannaa, Abashuu, Ayiruu fi kan kana fakkaatan hedduutu jalatti jira. Garuu akkuma isinitti seenaan kun mainly kan inni focus godhu goota Abishee Garbaa irrattidha. Gara barreessaa kitaabichaatti haa deebinuti. Kitaabni kun barreessaa kitaaba Gimbaar Nagaraadhaaf kitaaba lammaffaa isaaniidha. Kitaabni inni jalqaba kitaaba walaloo hasaasa namummaa jedhu maxxansanii gabaarra oolchaniiru. Eegaan gara barreessaa kitaabaa obbo Gimbaar Nagaraa Kumsaatti haa deebinuti. Gimbaar Nagaraa Kumsaan amma irratti hojiin isaanii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti argamu irratti siiniyer leekchararidha. Kana malees immoo PhD kaandideetiidha. Mainly kan barreessaan kitaaba Gimbaar Nagaraa focus godhanii hojjechaa jiran immoo kitaabota cultural extent kanneen akka sirna gadaa fi kan kana fakkaatan bring gochuu irrattidha kan isaan focus godhanii hojjechaa jiranii. Yeroo dhiyoottis immoo kitaaba guddaa waa'ee cultural Oromoo sirna gadaa dabalatee qabatee jiru akka maxxansan bilbilaan naaf eeraniiru. Egaan kitaabni kun seenaa waan ta'eef har'as tiriilarii isiniif qopheessuu hin danda'u garuu possibly kan isiniif gochuu danda'u Oromoo Book irraatii chaaptarii tokko fudhadhee xiqqoodhuma ishii isin dhaggeeffachiisee akkasiin koomentii keessa akkasiin yaada keessan koomentii irratti barreessitaniif carraa isaan isiniif kenna jechuudha. Afoola keessatti dagatteen ulfataatee gaafa tokko firoota ishee dubbistee deebi'aa otoo jirtu karaa irratti ciniinsuun ishee qabee Abishee bosona keessatti da'uu isheetu eerama. Iddoon isaa magaalaa Shaambuu naannoo har'a Bataskaana Ortodoksii Madaanaalem jedhamu ta'uu hin ooluu jedhama. Dagatteen battala sanatti qofaa ishee waan turteef deessee ofumaan ergaan dhurrattee booda goondaan qaama mucaa sanaa weerare. Haa ta'uutii goondaan sun qaama mucichaa akka hin ciniinnetu dubbatama. Namootni dursa haala kana keessatti ishee argan sodaa fi ajaa'ibamaa Garbaatti himan. Garbaanis argee walii wallaalee nan gatamoo maalan godhaa jedhee hooda gaafannaan mucaan dhalate kun mootii ta'a. Hordoftoota kan akka jaamaa baay'atanii fi gamtoomina qabutu isa marsee deema. Tuqni goondaa kun otoma qaama mucaa ciniinellee akka irraa hin buqqisneetti hime. Qaamni isaa akka jajjabaatuuf ammoo hoolaa qalee mooraa hoolaa sana keessa akka kaa'uudhaame. Garbaanis booda mucaa isaa waliin qe'eesaa dooyyootti gale. Haa ta'u malee Abisheen daa'imummaa isaarraa jajjabina qaamaa akka hin qabnetu himama. Mucaan kunis bosona keessatti waan dhalateef maqaan isaa si'a duraa Caakkaa jedhamee moggaafamuutu dubbatama. Caakkaarraa gara Abisheetti kan jijjiirame booda maqaa moggaasaa Ammachiisaarraa ture. Maqaan Ammachiisaa mee waa'ee kitaaba kanaa maal akka yaaddan koomentii irratti nu barreessaa. Viidiyoo kana immoo laayik gochuu akka hin daganne sabiskiraayib gochuunis immoo maatii keenyatti dabalama. Torbee ittaansu immoo viidiyoo isinii hojjennu kan barbaadan jiraate kitaaba baay'ee seenonni magaalota achirra jiru kan Adaamaa Naqamtee seenonni hedduun jiru kan magaalota kan Amboo fi kan kana fakkaatanii kam akka hojjennu akka barbaadan immoo koomentii irratti nu barreessaati. Isarratti depend taane waa'ee magaalaa sanaa magaalittiin sun akkamittiin akka hundoofte maaliif maqaan sun akka itti kenname include goonit hunduma isaa ilaalla jechuudha. Kana malees immoo YouTube keenya irratti almost subscriber kuma tokko qaqqabaa jirra. Kun immoo progressii guddaadha.
yaa milkeessuudhaaf immoo hundumti keessan shiir gochuudhaanis nu bira dhaabbadhaa isiniin jennaa. Ammas taanaan oromobook.com jechuun Google irratti sarchi godhaatii kitaabota achirratti jiran bilisaan sagaleedhaan dhaggeeffadhaa yeroo keessan akka qusatan barumsa irraatii baradhaa isiniin jennaa. Egaan kan isin waliin ture ana beekaadha. Kun immoo Oromoo Buukidha. Torbee dhufu haga wal arginutti torbee gaarii isiniif haa ta'u.